Jaga bora fate sabakoti mule, baca kira cisa. Romni wal jijjire adu fi Qur'ani, hati omu gota. Jaga bora fate sabakoti mule, baca. Nusamamne injiran yoki bilisa bana yoki dabamne daratane alonni kiyya amana nyanne banne shumo gara guutanne nafne wada abbota kenya abdi abbonne nurra qaban san fudanne lafatti mbachiifne tokkummaadhaan falmanne qeerrensa waraabessa dubbin waraabessa gafirra buufte kabonsi nyaatu qeerrensa dhufa jee kana feesi caccabsee dhiiga kee dhuutu sanan bisuudhaaf kan qabsaa jiru mirga abbaa biyyummaa keenya ka xiqqoonutti mul'atan guutitti dhuunfachuudhaaf gaafii mirga abbaa biyyummaa abboota keenya kaasan waan sadii of keessaa qaba ka duraa ofiin of bulchuudha qeefiit irratti lafaaf samii rabbii uumee nuu kenne irratti ka ormarraan fudhatin abboota keenya irraa dhaalle irratti takkaawu ormi bakka biraatti ergamee nu bulchu kolonii kallatti direct colonialismiidhaan yookiin immoo akka dhiyoo kanaatitti jallaa nu keessaa filanii ittiin nu cabsuu hin hayyamnu. Kanaaf qajeelaa keenyaan nama nuuf ta'uun kaadha abbaan eebbisaniin kan gadaan qaramee ol baheen buluu qabnaa ofiin of bulchuu qabnaadha gaafiin tokkoffaan. Gaafiin lammaffaa qabeenya lafa jalaa ka lafa gubbaatii fi qilleensa keessaa ka rabbiin nuuf kenne beekumsaaf dandeettii qabnu wal simsiifanne osoo qabnu haga burraa baane misoomuudhaaf nama keenya hiyyummaa keessa baasuudhaaf baqarraa hambisuudhaaf misoomuu qabna finna kan jedhan jechuu gadaa keessatti kan lammataa sani. Kan sadaffaa nageenya qe'ee keenya irratti ummata keenya jidduutti addaan nu babaasanii akka walitti nu nahin nu wal nyaachaa isaan akka nu nyaanne gochuudhaaf nageenyi nu jidduutti barbaachisa. Kan lammaffaa nuuf ollaan keenya ka rabbiin wal biratti nu uume ka daangaa wal keessa nu uume akka wal nyaannuuf akka wal lolluuf osoo hin ta'in akka wal hin nagadannuuf akka wal keessa yaanuuf akka wal fuunuuf akka walitti firoomnuuf waan ta'eef nageenyi ummata keenya keessa waabii akka argatu yoo kan barbaadamu taate ollaa keenya wajjin nagaa qabaachuu qabna. Kan sadaffaa kana jechuudha waa sadiif qabsoon waggaa 50 gaafiin Oromoo haareetti dhufu hin jiru. Gaafiin abboonni keenya kan Taaddasaa Birruufaan ka Elemoo Filtuufaan lafa kaayan san kan waa qofaan itti qabsaaniif san kan baaroonfaan artikuleet godhan san hojiitti hiiku malee gaafiin Oromoo haareetti dhalatu tokkichillee hin jiru jechuudha. Gaafii kana akkamitti filannoo itti aanu kana keessaa fi san boodatti akkamitti hojiitti hiiknadha. Gaafiin Oromoo sadeen sun akeeni qabsoo bilisummaa Oromoo sadeen sun akeeni gaafii abbaa biyyummaa Oromoo sadeen sun qabatamaan hojiitti hiikamuu qabanidha. Akkamitti hiikna ummanni keenya eega sirni gadaa jalaa cabe booda eega sirna cunqursaa jalatti kufee booda takkaa nama filateen buleen beeku. Takkaa ormatu qawweedhaan gadi bulchaa ture takkaa jallaa isaatitu ambaan ergamaa ummata isaa gaagaamaa ture jechuudha. Kana ofirraa hambisuuf kan qabsoofne seera mootummaa malee seerri ummataa biyya san jiraachuu hin beeku. Seera mootummoonni dhufaa dabraan ummata ittiin saamuuf baafatan malee seerri ummanni tumate hin jiru eega gadaati. Amma booda ummanni keenya hiyyummaa Itoophiyaa keessa jiru keessa deemeetiin arge. Namni keenya irrallee qursii har'a nyaatee boru nyaadhu ati jetteen kaleessa nyaadhe nama siin jiru jechuudha. Har'aatu
lafti jiidhuun teenya, lafti misoomaan teenya osoo jirtu har'a jijjiiramni kun eega dhufee booda ilmaan Oromoo kumaatamaan rabbii isinuu sodaadhaa Yamanitti deemaa jiran. Osoo qabeenya qabnu. Diinagdee Oromiyaa keessa jiru keessa harka nama keenyaa ka jiru parsantii 10 hin ta'u. Daldaltoota business community Itoophiyaa jiran keessa parsantii 10 hin ta'u kan harka nama keenyaa jiru. Finfinnee bareedduu fooqii ol tuulamte san keessa kan Oromoon harkaan qabu fooqii 10 hin ta'u. Maaliif kun hin taane? Oromoon masaraa seeneef, alaabaa ol qabanneef, rakkoon misoomaa hin furamu. Rakkoon hiyyummaa hin furamu. Rakkoon misoomaa akka furamu yoo ka barbaane taate imaammata diinagdee kan biyya keessaa biyya alaa, kan qonnaa, kan daldalaa ummata keenyaan malu dursa ummata keenyaaf kennu, dursa ummataaf kennuu danda'u baafachuu danda'uudha qabnaa jechuudha. Kan qabsoofne bilisatti alaabaa qabannee Shaashamannee keessa Naqamtee keessa fiiguu qofaaf miti. Sun takka haara ittiin galfanne. Gara gallee garaan keenya duwwaa taanan. Gara gallee Oromoo waan taane qofaaf manneen kiraa keessa ari'amnaan. Finfinnee keessatti, Adaamaa keessatti. Sun bilisummaa miti jechuudha. Bilisummaa duubni si qullaati. Kan nageenyati. Waan baay'ee nama qaanessu. Osoo isin jiraachuu baattanii abdii nama kutachiisu keessa waggaa 150 nagaa dhabne qe'ee teenya irratti ajjeefamne har'as nagaa dhabuu keenya jechuudha. Baroota qabsootan keessatti Oromoo miliyoona 50 keessaa 49 wareega godhee miliyoona 1 yoon bilisa baase wanta kan gaabbuun ture. Har'a garuu namni tokko du'uun garaa na guba. Erga bineensa nama nyaata taraa nuti dabraa ture ofirraa kaafne booda. Erga masaraa mootummaa imaammanni fi tarsiimoon ajjeechaa nurratti itti bahaa ture san dhuunfanne boodallee namni keenya bakka hundatti ajjeefamaa jira jechuudha. Dogongora waltuffii guyyaa irraa yeroo ammaa kana keessatti Wallaggaaf Gujii keessatti ilmaan Oromoo mootummaa taate, ilmaan Oromoo riphee lolaa taate wal fixaa jirti jechuudha. Ummanni keenya bahaa gala yeroo itti dadhabe kana keessatti jirra jechuudha. Maaliif? Mootummaan ummataa waan hin jirreef. Ummanni Wallaggaa, ummanni Gujii osoo mootummaa isaa filatee jiraate, osoo bakka bu'aa tokko qabaatee jiraate, lolli har'an godhamu. Paarlaamaa miseensi paarlaamaa baay'ee jira. Miseensi paarlaamaa takkaa dhageettanii bakka bu'aa Wallaggaa, bakka bu'aa Gujii, ka Booranaa lolli kun haa dhaabbatu jedhee ka paarlaamaa irratti dubbatu agartanii beeytanii. Hin filamne egaa nurratti fe'ame jechuudha. Jiraanni bilisummaa Oromootiin handhuura Oromiyaa Finfinnee irratti kan wal arginu yoo hin jiraanne immoo Oromiyaan bakka nu barbaaddetti lubbuu sana ni kennina. Lafeen keenya riqaa ta'e taphni irra haa tarkaanfatu. Ni bari'a. Obsa nama gaafata. Cichoomina nama gaafata. Waan itti amanan sanarratti ejjennaa ofii jabeeffatanii ejjeta ofiirra dhaabbachuu nama gaafata. Yoo ta'uu baateewu itti wareegamanii agarsiisuu nama gaafata. Lubbuuma tokkittii qabda. Lubbuu tokkittii qabdu sana dhoksitee asii baastee iddoo barbaadde yoo geessite ጉይቲ እንደበርሲቱ ጂ የኦሮሚያ ህዝብ ኦነግን ደግፈው ቢሆን ኖሮ እንኳን የኢትዮጵያ ሰራዊት የአፍሪካ ሰራዊት ተሰብስቦም ሊያስቆም አይችልም። እንዲህ ያለ ህዝብ ማስቆም እንደማይቻል ከኤርትራ ልምድ አይተናል። በብዙ እጥፍ ይበልጣል የኦሮሚያ ህዝብ ከኤርትራ ህዝብ ቁጥር። ኤርትራ ህዝብ እንዲህ ያለለት አበቃ። በተመሳሳይ መልኩ የኦሮሞ ህዝብ እንዲህ ያለለትም ያበቃል። Oromoon ni bilisoomti. Igel maarabooti ni bilisoomti. Alaabaa keenya nu Oromiyaa Finfinnee ni bilisoomna. Gumaa jaala keenya ni baafna. Duubatti hin deebinu. Beelaaf deebuun jilbeeffannu. Ololtuuf gantuu bakka laannu. Gumaa jaala keenya ni baafanna. Duubatti hin deebinu.
deebinu. Oromoon ni bilisoomti. Dhiiga ilmaan Oromootiin ni bilisoomti. Alaabaa keenya nu Oromiyaa Finfinneerra ni mirsina. Gumaa jaala keenya ni baafna. Duubatti hin deebinu. Beelaaf deebuun jilbeeffannu. Ololtuuf gantuu bakka laannu. Gumaa jaala keenya ni baafanna. Duubatti hin deebinu. Oromoon ni bilisoomti. Dhiiga ilmaan Oromootiin ni bilisoomti. Alaabaa keenya nu Oromiyaa Finfinneerra ni mirsina. Gumaa jaala keenya ni baafna. Duubatti hin deebinu. Romni wal jijjiire aduu fi qorraani ati yoomuu goota